Eeyyeen egaa dhageessaniitu aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Soonaa Taakkalee warra Boolee jedhee kan beekamu warra Maccaa immoo jedhee dhufeera. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedduu fi odeeffannoo gurra nama lixxu tokkollee isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Egaan isinirraa kan eegamu chaanaalii keenya laayikii fi sheer gochuun amma dhumaatti nu wajjin tura. Akkasumas immoo koomentii keessatti yaada keessan barreessaa. Chaanaalii kana immoo yookaan viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee sheer godhaa. Aartistii kanas hin gargaara, nuunis nu gargaara. Aartistiin kunis wallee isaa dafee akka inni qabatee dhufullee hin godha jechuudha. Ergiyyoonni nama baay'ee bukkee ga'ee. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sinaa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Soonaa Taakkalee wallee garaagaraadhaan illee akkuma beekamu dhiyeenya kana warra Boolee jedhee sirba haaraa tokkoon karaa Mootissaa Istuudiyoo dhufee uummata maraachee ture jechuudha. Viidiyoon sunis miliyoona 24 fi isaa ollee argachuu danda'eera jechuudha. Ji'a 5 gidduutti aartistiin keenya kun sirba sanaan baay'ee jaallatameera. Isa dura sirboota garaagaraallee aartistiin keenya kun baay'ee ittiin beekamaa turedha jechuudha. Amma dhiyeenya kana immoo aartistiin keenya kun wallee haaraa warra Maccaa jedhuun dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya eessarratti dhufa warra jettaniif immoo aartistiin keenya jaallatamaan kun kan inni irratti dhufuu danda'u YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee achirratti illee dhufaa jira jechuudha. Kun immoo kan inni beeksisee gara Facebook isaatii aartistiin kun wallee haaraa warra Maccaa jedhuun illee akka dhufuu himee ture jechuudha. Egaan daawwattoota keenya aartistii keenya kana jaalalaan hawwiidhaan warri eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Akkasumas jaalala keessanii ittiin mul'isan isiniin jira. Egaan aartistiin keenya jaalatamaan keenya illee yuutuubii kana jalatti koomentii waan godhuuf dhufe hundumti keessanuu akka hawwiidhaan eeddan koomentii jalatti bullistanii ho'istanii akka eeddan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya aartistii keenya kana cina dhaabannu aartistiin keenya immoo wallee inni qabatee dhufe yeroo kana wallee kana akkasumas waan hojii gaarii bukkeedhaa jennaa hojiin bukkeedhaa jennu viidiyoon isaa kwaalitii guddaadhaan akkuma beekamu wadaloon isaa akka inni baay'ee bareedaa ta'e illee inni illee dubbatee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon har'a qabadhe kana ture amma dhumaatti waan na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jecha warroonni chaanaalii kana ammas irra deebi'een jedha. Warroonni chaanaalii kana subscribe like share hin godhin jirtan ammas subscribe like share godha. Kan aartistii keenya jaallatamaa Soonaa Taakkalee immoo koomentii jala yookaan description box keessatti isiniin ka'a waan daawwattaniif galatooma.